baay'ee hirriba guyyaa meeqa waan ta'e mukarra akkas ciiseen abjuu dhabeeta. Abjuu gaafa abjoodhu dokteeronni sadii mucaa koorra dhaabataniitu mucaan kun haaftonne yaadne turre haafuu hin dandeessu bakka waan dandeenyu hundumaa gooneerraa hin danda'amne naan jedhan. Haati koo umurii 34tti duute ofiisheetii jechuudha. Ofiishee ijoolleedha jechuudha. Jireenya koo keessatti ammam wanti guddaan yoo natti ulfaate jecha tokkoon fayyadama. Yeroo baay'ee Waaqayyo gaariidhaan jedhama. Istiidiyoo makka dhufuunii qabbannaa deemaa haardi diiskii tabalaashitoo yaantee mazmuru hulluu xaftoo allaan jedhe. Faarfannaa maasterii fudhachuu dhatte hundumti isaa badeera yeroo siin jedhan. Wantoota muraasa na mudatan chaalenjoota natti dhufanii fi jireenya gooftaa wajjinii fayyina lubbuu koo wajjin wal madaalchisee hin beeku. Namoonni giruuppiidhaan dhufanii bakka akkan jabaadhuuf gammachuu keenya haati manaa keenya ta'uu qabdu, gammachuu keenya ijoolleen keenya ta'uu hin qabanii, gammachuu keenya qabeenyi keenya ta'uu qabu. Gara isaa ilaalaa fuulli keessa na ifachuun wanti biraan kan gurraachessee ibsuu kan danda'u Kiristoosiin malee hin jiru waan ta'eefidha. Dokteriin beellama kan biraa nuu kenne Waaqayyo galanni siif haa ta'u beellama guyyaa mananaa kennee dheedheen gammada. Maal gochuuf mishiggii galguudhaaf. Eeguman qaawwaan mana argadhe moo'ee mishiggiin gale gidduutti mo'achuudha fiigeen. Jiraachuu ishee duwwaayyuu utuu hin ta'in irra deebi'ee nu yaadatee Waaqayyo mucaas nuu kenne. Mucaayyuu harkatti baannee isheenis hin duuti kan jedhamee ture Waaqayyo du'a immoo ishee oolchee